Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu kabajamtoota maatiiwwan chaanaala Seerutub bakkaa fi kallattii jirtan hundatti nageenyi kiyya kan kabajaa fi jaalalaa isin biraa ga'u isiniin jecha ammallee barnoota haarawaan walitti deebinee jirra. Barnoota amma qabadhee isinii dhufe kana keessatti jechuudha. Nama bilbila keessan seevii godhatee fi kan seevii hin godhatin akkaataa itti addaan beekuu dandeettanii jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko lakkoofsa keessan yoo qabaate namni sun ammoo bilbila keessan kana lakkoofsa keessan kan isa bira jiru kana seevii godhatee fi akka inni seevii hin godhatin akkamitti akka beekuu dandeettaniin isinitti argisiisaa jechuudha. Kana isinitti argisiisa gara appichaa isin dabarsuun duratti chaanaala kanatti amma dhufaa jirtan taanaan viidiyoo kana laayikii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkasuma ammoo hiriyoota keessaniifis sheerii godha akka irraa barataniif. Kanatti aansuudhaan ammoo awwala yuutuubii kana dhuftanii haarawaa taanaan sabiskiraayibii gochuudhaan maatii keenya kabajamoo fi jaalatamoo Seerutuubiitti dabalamaa isiniin jedha. Nullee isin simanna. Egaa daawwattoota kiyya barnoota isin darbe argatuudhaaf ammoo porofaayilii kiyya argattuquudhaan porofaayilii jalatti yeroo porofaayilii gattuu xammata duree pileeylistii jalatti ni argattanii isiniin jedha. Gara appichaa isin dabarsuun dura ammas tokko kan isinitti himu. Appii kana gabbuufattan taanaan telegiraamii fayyadama isin hin barbaachisu. Sababbiin isaa waan telegiraamiin isin fayyadu olitti appiin kun isin fayyaduu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma siyaasaan gara feesbuukiitiin namoonni hedduun siyaasaa fayyadamuu dhiisanii jiranii jechuudha. Sababbiin isaa dhorkamaa jira jechuudha. Baay'ee feesbuuk irratti siyaasaan fayyadaman. Garuu warri achirratti duraan siyaasaadhaan fayyadamaa turan amma garam deebi'anii gara appii kanaa dhufanii jechuudha. Appii kana keessatti siyaasaa gruppiidhaan wal ijaaranii hojjetaa jiranii jechuudha. Siyaasaallee ta'ee walumaa galatti addunyaa kanarra miidiyaan jiru kan achi keessa hin jiru appii san keessa jechuudha. Amma faayidaa isaa guddaa kana odoo isinitti himuu hin taanetti har'aaf kan isinitti himaa yoo rabbiin ittiin nu gahe ammoo faayidaa isaatis hedduu isaa isinitti himaa jechuudha. Faayidaa guddaa qaba appichi kuni. Kanaafuu isinitti argisiisa. Appii kana amma walumaan deemne gabbuufnaa jechuudha. Eessatti akka argamus isinitti argisiisa. Gara iskiriina isin dabarsa. Obsaan na waliin tura. Egaa daawwattoota kiyya kabajamoo fi jaalatamoo erga gara barnootaatti isin dabarseen booda pilaastoorii keessan keessa seentuu jechaadha. Pilaastoorii keessa seentanii Pilaastoorii keessa gaafa seentanii jettan jechuudha. Haala kanaan itti barreeffattu isinitti argisiisa. Bakka sarchii kana irra dhufuudhaan jechuudha. Asirratti maal jettanii barreessitu? Viidiyoo giraam jettanii haala kanaan barreessitu jechaadha. Kunoo haala kanaan viidiyoo giraam jettanii yeroo isin barreessitan kallattimaan isinii fida jechuudha. Ani gabbuufadhee itti fayyadamaa jira waan ta'eef gabbuusuun hin barbaachisu jechaadha. Mee aga viidiyoon kun appiin kun bareedaa ta'e isinitti argisiisaa jechuudha. Akkanarra ol deemuudhaan koomentii namoonni isaaniif barreessan jechaadha. Kunoo akkuma argitan meeqa 4.2 jechuudha. Koomentiidha kun hundi isaatuyyuu waan gaariidha, appii bareedaadha, faayidaa guddaa irraa argannee jirra jechuudha. Namoonni hedduun barreessaa fi jiranii jechuudha. Faayidaa isaallee kunoo as jalatti arguu dandeettu jechaadha. Akkuma bilbilaatittis ni dalaga. Akkasuma immoo akka televiziyonaatittis waan feetan itti fayyadamuu dandeettu jechaadha. Kunoo appiin isa kanaa jechuudha. Asumaan oppiin jedheenii seenaa ani buufadhee qaba waan ta'eef banadhee duraan itti fayyadamuu ture waan ta'eef nan dhibuu jechaadha. Yeroo isin banattan gaa isin akka telegiraamiitti bantan lakkoofsuma itti naqxanii sana booda koodii lakkoofsa keessanirra isinii erga baname jechuudha. Waan isinitti ulfaatu miti. Amma appiin isa kanaa jechuudha. Kan isinitti argisiisu maa inni akkaataa itti nama lakkoofsa keessan seevii godhatee fi kan seevii hin godhatin addaan beekuu dandeettanii jechuudha. Kana laaluudhaaf as dhuftanii jechuudha. Bakka qalamaa tanarra erga achirra dhuftanii kallattimaan isinii fida jechuudha. Amma namni kun anallee lakkoofsa kiyya seevii godhatee jira. Anillee lakkoofsi isaa seevii godhadhee jira jechuudha. Maaliin beekama? Akka mataa namaa lama as wal bira jirtu kanaan beekama jechaadha. Akka isin seevii wal godhattan siifi namni sunillee. Ammas namni kunis seevii na godhatee jira. Anillee seevii godhadhee jira. Akkasuma ammoo kunillee seevii na godhatee jira. Anillee seef godhee jira jechuudha. Keessumaa deemna namni kunillee seevii na godhatee jira. Anis seevii godhadhee jira. Kunneen hundi anatu seevii godhate malee seevii nan godhanne jechaadha. Namoonni duwwaan kun kamanni akkana bira hin jirre seevii nan godhanne jechuudha. Anas seevii godhate malee namoonni kun hundi amma seevii na godhate kun akkanuma loofna kunillee seevii na godhate kunis seevii na godhate jechuudha.
kun hundi seevii na godhatan. Kuni garuu warri akkanatti duwwaa jiru kuni warra seevii na godhatanii jechaadha. Warra lakkoofsi isaa duwwaa lakkoofsa qofti asirratti bahee maqaan qofti asirratti bahee asiin immoo duwwaa kuni kan ani seevii godhee isaan seevii na godhinii jechuudha. Kun hundi seevii na goone, kun ammoo seevii godhee jira jechuudha. Haruma kanaan keessa deemuudhaan beekuu dandeettu jechaadha. Nama lakkoofsa keessan seevii godhate kallattiimaan beeytanii jechuudha bifa kanaan. Amma namoonni hedduun seevii na godhanne garuu irratti hedduun warri ani seevii godhadhe kan isaanillee seevii na godhatan kinoo asuma jiranii jechuudha. Kinoo akkuma argitan namoota kanneen naanillee seevii godhadhe innillee seevii na godhate jechuudha. Garuu kuuwwan adaadiin kuni kan fuuldurri adii kan wanni akkanaatu irra hin jirre seevii na godhanne, anis seevii isan godhanne jechuudha. Anas seevii godhate malee inni seevii na godhanne jechuudha. Kunillee seevii godheen jira, innillee seevii na godhatee jira. Haaluma kanaan keessa deemtanii beekuu dandeettu jechaadha. Nama seevii isin godhatee fi ka seevii isin hin godhanne. Akkasuma immoo faayidaa waan kanaatis asirra dhufuudhaanii aappii kana gaafa banattanii jettanii wanni isin beekuu qabdan jechaadha. Waan tokko lama ofirraa cufuu qabdanii jechuudha. Wanti isin ofirraa cufuu qabdanii guruppii hedduu qaba waan ta'eef bilbila keessan keessatti gabbu'ee guruppiiwwan suni suuras ta'ee viidiyoo sagalee wanni hundi keessatti gabbu'eeti bilbila keessan isin jalaa ho'isee akka hin dalayne gochuu danda'a jechuudha. Isin jalaa guute kama isin waa takka itti gad hin buusin bilbilli keessan fuul jedhaa jechuudha. Kanaafuu akka wanni akkasii sun isin irratti hin buune haala ittiin godhatan isin argisiisaa jechaadha. Gaafa aappii kana banattan sarara sadiin kana dhaquudhaan guruppiiwwan sana ofirraa cuftanii jechuudha. Sarara sadiin gaafa dhuftan maal gootanii erga sarara sadiin sanarra dhawattanii maal gootanii as dhuftuu jechaadha. Kinoo akkana gad deemtanii seetingii keessa dhuftanii seetingii keessa gaafa dhuftan akkana ol deemuudhaan daataa istooreejii kan jedhu kana isa kanarra dhawattu jechaadha. Gaafa isarra dhawattan kinoo wanti kunneen hundinuu isinirra gabbu'aa jechaadha. Akkatti banaa yoo jiraate ofirraa cufuu qabdanii jechuudha. Kumaa inni amma barreeffamni bilbila keetirratti akka gabbu'u ni hayyamtaa jedha. On jedhee jiran hayyama'ee jedhami ofii goonaa jechaadha. Ofirraa cufna. Save gallery jedha. Inni asirratti save to gallery jedha kinoo akkuma argitan. Sana boodas guruppiin akka gad bu'u viidiyoo kuno footoo viidiyoo akka gabbu'u ni hayyamtaa jedha. Onii jirami of goona ofirraa cufnaa jechuudha. Ammallee kunis chaanaalis jedha. Footoo fi viidiyoodha. Akka gabbu'u hin hayyamtaa jedha. No jennaan asirratti ofirraa cufnaa jechuudha. Haala kanaan gaafa ofirraa cufnee bilbilli keenya hin guutamuu jechuudha. Waan kanaan isiniif galaami ofirraa akkatti cufuu qabdanii jechaadha. Dirqama as keessa dhuftanii cufatuu qabdanii jechuudha ofirraa. Yoo kana hin taane bilbila isin jalaa guutee sa'aatii gabaabduu keessatti bilbilli keessan fuul jedhaa jechuudha. Waan gareen hedduun as keessa jiruuf. Kanaafuu waan kana ofirraa cufuu qabdanii isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota kiyya. Aappii kanarraa yoo rabbiin ittiin nagaya viidiyoo hedduu isinii barsiisuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf akkamitti akka televezyiinaatti itti fayyadamuu dandeettanii, akkamitti akka waan laayivii amma deemaa jiru itti arguu dandeettanii, akkasuma televezyiina jechuun akka waan silaa televezyiina irratti daawwattan bilbiluma keessan irratti akkaataa itti daawwatuu dandeettan aappii kanaan jechuudha. Isinittiin argisiisa waa dhibbaa oliin aappii telegiraamii caalaa isiniin jedhee ture waan ta'eef waan dhibbaa oliin kan inni telegiraama caalu san irratti hojjedheetiin isin argisiisa jechuudha. Ani seeru tuubiidha. Waan gammatti na hordoftaniif galatooma. Horaa bulaa deemana nagaan turaa. Baay baay. يا ربي عنين بيني سمالي دري سنديني أرجع خوانين بيني سمالي دري سنديني حركة خيمالي ربي خو خبيرة كان الأيني ولاتي دران خاسين آجاتو صونم بافني يا ربي عنين بيني سمالي دري سنديني أرجع خوانين بيني سمالي دري سنديني حركة خيمالي ربي خو خبيرة كايني ولاتي دران خاسين آجاتو صونم بافني